الحمد لله يا ربي يا رحمن موتي موت وني قفتار ديف زمان baniinsa biiroo dhaabbata sikkoo tiraavilii irratti sheeka kenna ustaaza kenna ulamaa guddaa biyyattiin qabdu Shaasan Shee Abdurrahman Fatanaa ispoonsara umraa jalqabaa ustaaz Kaamilaa sanii waliin godhamu akka deeman godhamee fi kun ammoo ummata musliimaa fi ummata umraa dhaabbata sikkoo tiraavilii waliin godhanii fi irraa guddaadha. Namoonni umraa dhaabbata sikkoo tiraavilii waliin deemtan baga gammaddan. Imala keessan keessatti ulamaa gurguddaan du'aa isaanii aamin jechaa dawaa isaanii dhageeffataa bakkoota seenaa gurguddoo daawwataa barataa sirna umraa akkaataa shari'aan ajajutti umraa ni gootu. Namoonni galmooftanii umraa jalqabaa ajaa'ibatee kana deemuu barbaadan gatii madaalawaadhaan osoo galmeen isin jalaa hin guutin koottaa hadhuma galmaayaa. Argamni keenya magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko gamoo Mool Afrikaa keessa darbii Jaafaa irratti argamna. Bakka kamuu yoo jiraattan lakkoofsi ittiin nu argattan duwwaa 995 96 97 93 yookiin duwwaa 992 93 92 94 irratti nuuf bilbilaa. Iddooma jirtanitti isin keessummeessina ni galmeessinam. Daawii umraa fi yeroo kamuu filannoon keessan sikkoo tiraavilii haa ta'u. نبي جغاري ارغما رحمتا نمسام فانا بوه وامل كيس غفتان نم لسان اردو في بريتي نادتا امت زاني تو ربي في غلطا نمني ربي تمني هن لسان جالتا إذا مرر فتا لبو في جالا نسري دانو ملكيسي قران كي تجالا أقوى ربي كيسن هو قبس صداو فيت ربي كيسن هو قبس قبلنا ملئسي كان ربي نهار كان فودني اتنو هادبا وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سكو ترافل وجين جل قبل ما ليس ولمعاني دولين ديمو كما جتني شيخ كين شيخ حسن شيخ كين ربي ساني أرارمو نما شيخ نما قدا إسانيس نما قدا عبد الرحمن فتنا كتان حج اللي قول أني جراني إسان شيخني umra jalqabaatana dhaabbata sikkoo hojii akka deeman jettanii haganumatti yaaddanii sagantaa kana qindeessuun ulfaadhaa ulfinni isin irra haa turuu isiniin jedha. Rabbi sanyiin keessan haa ulfaatu. Ittaansuudhaan shabaabni masjiida Aliimaan dhaabbata akkanaa kana baga nu hundeessitan jedhanii na uffisanii jiran uffata ulfinna haa uffatanii kabajamaa isaaniin jedha. Ittaansuudhaan ammoo shabaabnis uffadhee jiraa. Fudhee jira kiyya godhee jira gammada isin anillee gammadee jira eega jedheeni akkasuma anis dabarsee nama uffisuu barbaada eega kiyya godhee kenna kennitanii kiyya anis deebisee nama uffisaa maqaa manguddoota magaalaa kennaatiin manguddoo kenna Haaji Hasan Wattichaa nama dhibamanii biyya alaatti ergamanii yaalamanii fayyaan nuu deebi'an nama olii gadii hin beekne manguddoo biyyaa nama jaalala dhugaa nurraa qaban garana dhufanii inshallah ta'ala ulfinna kana wayaa kana isaanii kenna maqaa jaarsota asitti argamanii fi asitti hin argamneetiin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar manguddoo kana rabbi irraa liqeeffannee akkaan bani walanii liqaa sanillee akka kabalanii akka umrii turan akka isaan turanii waan isaan irra turaniin beektanii rabbi toloo liqeeffatee ورا نوكينين بيجينا تدي بيساك سبيت تدي جبا سنين
أما قونا مقصد كان دي مال بلاس فدي كذا إسان رفتو قبل الشيء كنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب سداك بجول فادا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى سجل قبا يرون جراجون أبو وليد فارفما ربي كينا دنيا اللي آخرت اللي فارفما ربي كينا ربي نعمة باي نوكانا نيسي نعمة الله كفن نوكانا نيسي سانكيسا waan biyyi godhattu tokko akka godhannuuf numa keessa rabbiin fidee hadha carraa kanarra nu oolche alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sababbiin isa faarfannuuf baay'ee ani ka jechuu fedhu hadha bakka amma oolle kanatti dhimma waa'ee umraatiif hajjiitiif sheyni keenya jazaahullah khayr muuxannoo socho'an irraa argachuun deemsa deemanii rakkoo namni keenya rakkate arguun nama deegee fi nama deeme waa arga itti Oromoo yoo mammaaytu deemanii arganii waan namni biraa godhatu san mana keenyatti yoo galle hoo nullee namaa gad hin jirru jedhanii nu galaniini rabbi isaan haa galatoonfatu nullee galatoomaa isaan hin jenne waan guddaa namni yoo bahee galee waa namaa galeen galatoom jechuun ni barbaachisa waan ta'eef eega sanii booda ammoo waa'ee hajjiif umraa kana namni keenya hin deema akka Oromootis ta'e akka Arsiitittis namni hajjiif umraa tana hima godha haa godhu malee qabeenya baasee qaama ofiitiin deemee ani yeroo lama akkas hajjiif umraallee rabbi na waffaqee deemee ture irra guddaan nama keenya akka waan hajjii osoo hin goone umraa osoo hin goone galeeti yoo jettan hin dandeettan. Sababbiin maali jennaan tokko ijuma kiyyaan arge Madiinaatti nama Oromooti Jidda irraa bu'ee sababa qajeelfama akkana nama isaan deemu hin qabneef Jidda irraa bu'ee namni keenya hawwii baay'een tura hajjii deemuuf yoo Jiddatti inni gabbu'u makiinaa Madiinaa jettu arge. warra waliin deemu harkaa baafatee Madiinaa Rasuulaa jedhee ashaqee fiigee taaksii Madiinaa seene harramannaa qaba taachii ka'ee Madiinaa seene ammi duuka fiiguuf hin dandeenye inni makiinaa seene taaksiin illittee uffata meeshaa isaa muluun jara bira jiru ka'ee carqee harramannaa tajalaa gubbaan hidhate qofaan Madiinaa dhaqe ta Madiinaa dhaqe yoo san achiin harramatanii asuma harramatee namni seenaa osoo inni achi taa'u ummanni hajjii geesse umraa geesse namni hoyi barataan nama kenna yuunivarsiitii jaami'aa achi barata nama kana yeroo hunda carqiin kun irra kosaa'ee kana ta'e ufiina hime mana isaa dhaqe irra kosaa'ee namnummaan kun maal yeroo mara adda ta'a carqee kana uffataa jedhee ofii waamee yoo an jedhu abboo kaanii Madiinaa ummata waliin dhufe Jiddatti Madiinaa Rasuulaa jettu argee fiigee hamba harkaa seene amma ammoo hajjuuf jecha gara Makkaa deebii barbaadanaa jedhe ummanni galaa jira hajjii geesseeti gizeen akka jiru san mee laalaa qabeenya isaa arkaana islaamaa geessa jedhee qaamaan kasan caalu nafseen isaatu duute oolte akiira achii fuudheeni galeeni uffata itti jijjiiree amma hajjii maal hambaa hajjii taami hoo jedheeni taaksii geessee yaabbisee yoo kadha qabdu taate hajjiin tarteetti ummata Itoophiyaa bakka isaan fooqii akkanaa nageessaa jedhu yoo taaksiin Makkatti si buufte dhaqi jedheen jedhe hajjiin jalaa tarti kuni qabatama ka kana qofaa miti ummanni keenya yeroo baay'ee amma waldaa amma qophaa'e kana keessatti namaan hajjuu bira taree nama barsiisuu bira taree isin hajjisiifna umraa isin goosifna jechuu waan xiqqaa miti amma rakkoon jiru yoo hundeessi namni keenya hundeessee wayii tahe malee itti fayyadama wani nu dhoggoon jiru nu ummata ulamaa irraallee tahee hayyoota keenyaaf daldaltoota keenya irraallee tahee namni umraaf hajjii illee godhaara waan ta'eef itti fayyadamuun gahee kennaa jechuudha. Isaani wanni rabbi isaanii kenne ka dalagaa islaamaa ka kaddamaa jiranillee isaaniif namni isaan fakkaatullee baay'ee ummata muslimaa kidmaan kaddaman baay'ee ma jira namni gariin haa daldala ka jedhullee jiraatuu danda'a akkasi miti
wanni biraa ka dalaganuu guuteedha khidmaa islaamaallee yoo taate. Kanaaf itti yaadamee namni karaa kanaan dhimma haa ba'u, namni keenya haa kabajamu jechuun waan guddaa waan ta'eef warra itti fayyadamu haa taanu. Rabbiin eegaa hagana carraa hagana nu harka buuse itti haa fayyadamnu inshallah itti fayyadamna jedhee yaada. Inshallah lamuu ammoo anka jechuu barbaadu asumaanuu warra waldaa kanatti illee dhaamee teessoo kan akka jedhuu barbaadu. Alhamdulillah hajjiif umraalleen karaan banamuu waliin irra baay'ee namni amma gara umraatitti deebi'aa jira. Asumaa waldeen kunillee irratti dalaguu qaba jedhee akka dhaamsaatitti. Amma namni gaafa inni umraa godhee gale haaji jechuun ni jammaranii jiran. Bakka hajjiin dhumatteerti armaan booda geeffateera jechuudha. An ufumaa waan argeef dhagaye himaara. Nama umraa amma asiin dura godhee gale haaji jedhanii nama biratti. Boosi as waamee hajjiin islaamaa sirraan buune jecha kanaan gowwoomtee hajji islaamaa akka dhiifnee jedheen. Wanni tahuu qabu hajjiin islaamaa umraan tabuutu hin jirtu yoo wajjabdee jiraatte namicha irratti. Wanni wajjabduun karaa sadihi istaacat almaal qabeenyaan dandahu wa istaacat albadan qaamaa fayyaa qabaatee dhaqee hajjii godhuu dandahu wa amni xarii karaan nagaya qabaate taanaan karaan inni deemu kana sadiin guuttate taanaan hajjiin isarraa waajiba afoo rabbiitittiin gaafatamaa jechuu namni sun. Amma kasan irra caalu karaan nageenya argamu irraa kaka'e manatti namaa kennan tikeetti eenyu jedhe amma namni wayii manuman nuu kennanii amma gaduma baanee deemnee deebi'uu jammarree jedhan. Sunniin karaa horiitiin nama miidhuu danda'u. Karaa addaa namni hin beekne nama miidhuu danda'a. Ishi namni kenna hoo afaan keenya dubbatuuf ka diinii fi imaamummaan nuuf biraa qabnu gabayaa madaalawaaf nagaya nama kennaa eeguuf kabaja nama kennaa eeguu yoo nun deema waan guddaa waan ta'eef kuni umraan akka hajjii namarraa buufne hundi kennaa ni beekna jedhee yaada. Nama hin beekne ammoo karaa barsiisan keessatti qajeelatti akka isaan illee itti himan akkuma isaan nuun himanii yaadachiisaa. Amma ammoo tafaa'ulli tuleera. Inumaa duratti nu hunduu yoo ayyarii nu mul'isaniiti baasii illee nu jala dhaabani nu hunduu sila ammuma deemaa jirra haga jennu dirasii taane qasanirra caalu sheekota keenya shi'aasaniin jammaramee jira. Tola ooltummaalleen mee rabbi nurraa haa tursiisu. Wanni arsii galma hin jammaramti galman geettu jedhanii maqaan nu badhaa jira. Mee rabbi akka hin taasisinu. Miidiyaa eenyutu qereef sana duratti Sheek Saadiq jazaahullah khayr dargaggoota irraa tuqanii nu hundaa nu madeessite wanni suni amma ammoo nu hunduu ka dhageenye maali jennee yaadaan bira dhaabatu waan isaan rakkisu ka waldaa kana karaa dhaabuun bira dhaabatuun nu hunduu gahee keenna haa ta'u jechaa mee rabbi nu hundaa nu haa milkeessu. Nagaa biyya keenya rabbi nu haa kennu. Beekumsa illee rabbi nuu kenneera hayyoota ulamaa illee keessattuu arsii baay'ina rabbi nuu kenne wama takkatti qofa. Sunu maali nama qabnutti hin amanu wal jalan deemu. Harargee yoo argitan amma waan Sheekh Ahmad Amiin Irboo jedhe jennaan kan ijaan isaan hin argine